humna isaa jabeeffatee ogummaa isaa kan bareeffate yeroo ammaa kana hojiitti jira. Maalidha jechuun keessan hin oolu. Maarree hojii babbareedaa fi qulqullina qabu hojjechaa kan ture hammas hojjechaa kan jiruu fi maamiltoota daraan kan qabu yoo ta'u isinirraa kan eeggamu mana qofa qabaachuudha. Miidhagina isaaf hin yaadda'inaa jedha Abbee Jiibsam. Eeyyee Abbee Jiibsam akkaataa isin barbaaddanii fi haala ammayyaa'aa ta'een mana keessan isiniif bareechinaa jedha. Keessi mana kootii ni fokkisaa hin jedhina. Halluun mana kootii ni fokkisaa hin jedhina. Korniisiin mana kootii hin bareedu jettanii hin dhiphatina. Isiniifan tottolchee bareecha jedha Abbee Jiibsam. Tajaajiloonni nuti kenninu jiibsamii, halluu, kwaartiisii, finishingii fi kan biroo yoo ta'u, teessoon isaanii eessa laata jettanii hin yaadda'ina. Teessoon keenya magaalaa Ejereeti. Ejeree qofa miti, bakka isin jirtan hunda jirra. Nu argachuudhaaf bilbilli keenya Duwwaa 9-12-88-50 yookaan Duwwaa 9-20-19-14 98 heeloonuun jedha. Akkasumas karaa toora sooshaal miidiyaa Abbee Tuubii, feesbuukii Abbee Dirribsaa, nuqunnamaa Abbee Jiibsaa, Abbee Tuubii.